nyaata baay'ee bareedaa ta'ee jechuudha. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Waa duqeet irraatii kan inni hojjetamu. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Gizuu akkam jirtu? Fayyaa keessanii annagaa kooti. Tole egaa guyyaa har'aa jechuudha keekii yookaan halaa duqeet irraa hojjedheetan jira. Maqaan isaa halabiinoo jedhama. Haala baay'ee mi'aawaa kan ta'e tokko jechuudha. Mee haala kamiitiin akka hojjetame wajjumaan ilaallaa. Baay'ee kan namatti toludha. Tole kallattii mangara viidiyoo keenya hojii isaatti darbina jechuudha. Amma jechuudha maashinii kana akkuma argitanii wanta na barbaachisu hunda kunooti jechuudha. Maashinii kanattiin bukeessa jechuudha. Akkuma beekamu wanta nu barbaachisu haala kanaatiin qopheeffadheetan jira. Bishaan burcuqqoo tokko akkasuma zayitii burcuqqoo lakka. Kun immoo jechuudha akkuma isin argitanii kaameraa yookaan irshoo jedhama. Haala kanaatiin kun duqeetiidha. Duqeetiin egaa biyyoota arabaa gosa adda addaa jira. Egaa hojii keenya akkuma itti fufeetti jira. Kunoo bishaan burcuqqoo tokko naqeetan jira. Amma kunoo zayitii walakkaa kaameraan keenya kunooti. Haala kanaatiin jechuudha sirriitti walitti rukkutamuu qaba. Erga walitti rukkunnee booda immoo duqeetii itti dabala jechuudha. Haala kanaatiin erga sirriitti amma haala kanaatiin sirriitti wal fakkeeffadheetan jira. Maaliif irshoon sirriitti rukkutamuu qaba haala kanaatiin jechuudha. Amma jechuudha duqeetii itti naqaa duqeechuudha. Asiin kuroo karaa qaawwaa qabu kanaan jechuudha kan nuyi itti naqnu. Kunoo akkasitti sirriitti bukeessaa jira. Kunoo ilaalaa bukoon keenya kana fakkaata jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi maashinii kun baay'ee kan natti tolu. Bukoo baay'ee sirriitti hin bukeessasi, hin bareechasi. Kunoo amma bukoo kana jechuudha daqiiqaa 30 kaa'ee booda nan hojjedha. Bukoon keenya haala kanaatiin sirriitti daqiiqaa 30 booddee jechuudha. Haala kanaan sirriitti koof jedheeti jira. Amma kunoo hojiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Turtiin keessan wajjumaan haa ta'u. Kunoo bukoo keenya kan daqiiqaa 30 booda haala kanaatiin xixiqqeessinee kukkutannee booda jechuudha. Akkuma argitan kunoo jechuudha keerii hin beektu. Keerii kana xixiqqeessee kukkuteeni bukoo kana keessa galchee walitti mara jechuudha. Achi booda immoo jechuudha haala kanaatiin saayinii kana keessa nan daraddara. Kunoo amma jechuudha saayinii kana keessatti daraddarree asirra geenyee jirra kunoo. Amma jechuudha daqiiqaa 20 qofa fudhata kuni daqiiqaa 20 booda hin bishaata jechuudha. Kunoo daqiiqaa 20 booda jechuudha amma bishaatutti walitti deebina. Kunoo amma daqiiqaa 20 booda haala kanaatiin jechuudha erga ba'ee booda kana fakkaata jechuudha. Amma jechuudha irra keessatti nistilaa dabaleetan jira jechuudha. Amma kanatti dabalachuudha. Kunoo halabiinoon haala kanaatiin kana fakkaata jechuudha. Kunoo egaa hordoftoota koo amma karaa hundumaa xumuramee bishaatee carraa nyaachuu irra ga'ee jira jechuudha.
Egaa kuni jechuudha haala kanaatiin kana fakkaatan isiniin jedha. Kottaa nyaadhaa isiniin jedha. Haala biinoon guyyaa har'aa kana fakkaatan isiniin jedha. Turtii unu wajjin gootaniif guddaasaa galatoomaan isiniin jedha. Like share gochuu immoo hin dagatinaa. Yaada qabdanis nuuf qoodaa. Kunoo egaa akkuma viidiyoo irratti argitanii kunoo amma kallattiimaan gara hojii isaatti fufna. Wanta na barbaachisu hunda haala kanaan qopheeffadheetan jira jechuudha. Egaa akkuma argitan kana kuni sukkaaradha. Kun immoo simit jedhama akka afaan Arabaatti. Kun immoo kuni joosineet jedhama, kuni simit jedhama, kun immoo vaniiliyaadha, kun immoo bukiingi boodaraadha. Haala kanaatiin wanta na barbaachisu guuttadheetan jira. Egaa akkuma beektani kun geeshxaadha, hin beektu hundi keessaniyyuu. Haala kanaan egaa kallattiimaan gara hojii keenyaatti deemna. Zayitiif geeshxaa haala kanaatiin tolchuufadheetan jira kunoo. Amma jechuudha kana wajjin walitti rukkutudha. Kunoo saayinii haala kanaan qopheesseetan jira. Kunoo jechuudha ammatti nadha kallattii maatiin. Kunoo amma xumurree jirra jechuudha. Daqiiqaa 30 booda hin bilchaata. Turtiin keessan unuma wajjin haa ta'u isiniin jedha. Kunoo daqiiqaa 30 qofaaf as keessa tura, sana booda hin bilchaata jechuudha. Kunoo amma kunoo haala kanaatiin nu bilchaatee jira. Bishaara jira sirriitti daqiiqaa 30 booda. Waaw, haala kanaatiin amma sirriitti bishaatee jira daqiiqaa 30 booda jechuudha. Amma jechuudha ho'aa masaa kanatti jechuudha nistilaan itti naqa. Kunoo jechuudha haala kanaatiin amma kana baneenii itti naqa jechuudha. Jalaksii namni wallaaltanii jirtanii kunoo jalaksii kanaa jechuudha. Irra keessa isaatitti ho'aa isaatti yoo firfirsame baay'ee tokko mi'aasi. Kunoo jalaksii ammaa jechuudha haala kanaatiin amma daakka'eetan jira. Irra keessatti firfirsuu malee nafne jechuudha. Maaliif kuni baay'ee simmi'aa gaafa irra keessa firfirfamu hini akka chokoleettiitti jechuudha. Baay'ee hin mi'aa. Amma kunoo jechuudha jalaksii irratti firfirsu malee hin hafne jechuudha. Haala kanaatiin jalaksii irratti firfirsina. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Waaw. Kunoo haanyaanuun isiniin jedha haala kanaatiin. Mi'aayina basboosaa jalaksii egaa akkuma beektanidha. Baay'ee tokko hin mi'aa isiniin jedha. Baay'ee namatti tolan isiniin jedha. Karaa barbaadaniin hojjetachuu dandeessu. Turtiin wajjin gootaniif galatooma.